Biyya kana keessatti namoonni sababa hin beekamneen of galaafatan baay'achaa jiran. Kaleessaas namoota biraa, har'as namoota biraatiin. Obboleettiin teenya isin argitan tun maqaan isiidha Mustariyaa Yaasiin jedhamti. Mustariyaan dubartii ol adeemtuu qaxaram ammaan dura taphattee hin quufin tan warri maatiin isiidha waan hedduudhaaf isii abdataniif. Shamarree yeroo seeqtu isiirraa bareedum dubartii namoonni quba itti laatanii laal Mustariyaa jechuudhaan wal argisiisaa oolan keessaa isii tokko. Mustariyaan dubartii qaxara taatullee maatii isiitii fi firoota isii gaddaan lapheen isaanii cabee jiram. Mustariyaa Yaasiin qaxara dubartii ol adeemtuu magaalaa Dirree Dhawaa laga Harreetti warra dhalatee fi achitti guddateedha. Mustariyaan dheengadda galgala akkuma tasaa rakkina wahiitiif abdii kutannaa keessa kan galtee fi sababa saniif jecha deemtee magaalaa gabayaa naannawa isiidhaa jirutti deemtee qoricha hantuutaa bittee dhufte. Erga qoricha hantuutaa bitattee boodam hanga namni isiirraa fagaatu eegdee Mustariyaan qoricha sana dhugde. Qoricha sana akkuma dhugdeen lubbuu isii qaalii deebii hin qabneem, lubbuu rabbiin qaalessee uumeem, lubbuu rabbiin nan gabbari jechuuf uume dhabde. Ilaalamee jiruu duniyaa kanam yaa Mustariyaa jiruu duniyaa xiqqoo tanaaf jecha ofirratti murteessiteem rabbi rahmata siif haa godhu jennam. Araarama isaa rabbi sitti haa dhangalaasum. Dubartoonni hedduun sababa namoonni garagaraa sossobanii maallaqa irraa nyaatanii fi garii jaalalaan itti taphataniif garii ammoo gowwoomsanii akka malee godhaniif dubartoonni hedduun abdii kutannaa keessa jiran. Gariin namaa ammoo gaa'ila keessa miidhamanii dubartoonni gariin sababa gaa'illi isaanii yookiin bultiin isaanii badeef jecha miidhama xiinsammuu keessa galuudhaan murtee hamaa kan ofirratti fudhatum. Dubartiin amaanaadha. Amaanaa haa eegnu isiniin jennam.